Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaaf warri haala taatan subscribe, like, share gochuun dagatanidha. Kutaa darbe keessatti yeroon waan nu geenyeef kolomanii bicha define goone dhiisne kutaa sadaffaa keessatti jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo maal laalla beam define goona jechuudha. Wal fakkaatadha. Inni kun beam ta'uu isaati malee property concrete dha waan jijjiiruu hin qabnu. Beam define goona akkuma yeroo darbe ilaalle define section property frame section then add copy of property nani ergasiisa kana maal asitti property name beam define goona jechuudha. Beam define goona beam yoo barbaanne maqaa maalidhaan beam jechuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo b qofa define gochuu dandeenya jechuudha. B gosa garagaraa ibsan b gosa garagaraa define goona. Fakkeenyaaf beam 25 by 35 jennuuni 25 by 35 jennuuni kun property name akka barbaadnetti ibsuu dandeessan kana maqaadha waan ta'eef akka barbaadnetti maqaa isaa assign gochuu dandeessan jechuudha. Material concrete dha deebineesitti maal jirra jechuudha. Deepsii fi deepsiin keenya meeqa jechuudha 350 dha. Widthiin keenya immoo meeqa ta'a jechuudha. Widthiin keenya 250 ta'a jechuudha. 250 ta'a jechuudha. Haala kanaan nuti agarsiisa jechuudha. Okay jennaani beam biraatis mee define goonu. Beam biraatis mee define goonu. Beam biraatis odoo define beam inni biroo add copy of property jennaani then property name b mi'aan biraa maal ibsinu 25 by 40 mi'aan biroo jechuudha. Kuni asii dhufnee maannaan kuni 400 jennaani asitti dhufnee maannaani 250 widthiin isaa 250 millimeetira deepsiin immoo 400 jechuudha. Yeroo beam by the way beam solid slab irratti beamiin keenya deepsiin beamii keenya widthii caaluu qaba jechuudha. Widthii caaluu qaba. Isa kana okay jennaani 25 by 40 define goone ammas tokko yaa dabaluu dandeenya. Define section property frame then add copy of property b jennaan beam maal jennee ibsinu 25 by 30 then asitti dhufnee maannaani 300 deeps width immoo 250. Okay. Must tokko daballe define section frame then add copy of property inni biraa maal ibsinu 20 by 40 ibsinu immoo b 20 by 40 then asitti dhufnee deepsiin keenya meeqa 400 widthiin keenya immoo meeqa jechuudha 200 haala kanaan define goona jechuudha. As keessaa filannee han barbaannetti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Deepsiin keenya beam keessatti deepsiin keenya deep should be greater than width caaluu qaba jechuudha. Maaliif materiaaliin tokko yeroo loodiin baddaarra apply irratti ta'u yoo deepsii gahaa qabaate waan sana resist gochuu danda'a jechuudha. Loodii sana resist gochuu danda'a. Yoo deepsiin keenya xiqqaa ta'e immoo maalidha amala dacha'uu qaba jechuudha. Wanni kamiyyuu amala dacha'uu qaba. Kanaaf beam deepsiin keenya
wiilji caaluu qaba kan jedhamuuf kanaaf jechuudha. Kana fakkaata. Okay jennaani asirratti define godhanne jechuudha. Biimii gosa meeqa define goone gara biimii afur seekshinii isaanii qofaatu garagara ta'a. Kan barbaanne fayyadamna jechuudha. Kan barbaanne fayyadamna. Haala kanaan define goone jechuudha. Biimii keenya haala kanaan define goone. Maayinni hambira maayinni inni biraa slaabillee define gochuu ni dandeenya jechuudha. Slaabillee define gochuu ni dandeenya jechuudha. Slaabillee define gochuu ni dandeenya. Okay. Asitti maayinni difama wajjin wanni dogongora irra darbee ni jira. Yeroo biimii fi yeroo kolonii yeroo define goonu property wal fakkaataadha, garuu wanti jijjiiru ni jira jechuudha. Biimii kana amma yeroo biimii define goonu wanni jijjiiru ni qabna jechuudha. Yeroo biimii define goonu osoo jijjiirrii wanni irra darbee ni jira jechuudha. Define yaa jennumme define jenneeni section property frame section then fakkeenyaaf amma beam 20/40 maayina modify gochuu dandeenya keessa galla jechuudha. Modify or show property jennaan jechuudha. Ergasii maayinaan dhufnee too asitti modify or show rebar asii waan jijjiiruu ni qabna. Asiin tokkuma wal fakkaata waan jijjiiruu hin qabnu. Asii garuu modify show jenneeni wanni jijjiiruu ni qabna jechuudha. Asii maayinaani design type design only beam jedhutu jijjiiruu qabna jechuudha. Isa kana beam jedhutu jijjiiruu qabna jechuudha kolonii irraa. Gaafa san maayin nuu fida jechuudha. Teebilii keenya yoo nu jijjiirraa jira jechuudha. Amma asirratti reebaarni S300 dha waan jijjiiruu hin qabnu kun jechuudha. Asii garuu fakkeenyaaf cover to longitudinal rebar group centroid dha. Group centroid top bar amma cover to longitudinal rebar group centroid kana jechuun akkuma yeroo dura jenne sana coverii da'u strap diametry da'u half of longitudinal reinforcement top dha jechuudha. Isa kana gochuuf fakkeenyaaf amma asii mee maal yaa jennu covering keenya 25 top bar covering keenya 25 inni biraa maal inni strap abbaa 8 yoo jenne meeqa ta'a 33 ta'a jechuudha. 33 top bar irratti mee reinforcement abbaa meeqa fayyadamne yaa jennu mee abbaa 16 jennu. Abbaa 16 fayyadamne yaa jennu. Abbaa 16 haafiin isaa meeqa ta'a jechuudha 8. Haafiin isaa meeqa ta'a 8 ta'a jechuudha. Haafiin isaa meeqa ta'a jechuudha 8 da'u 33 meeqa ta'a jechuudha 41 ta'a jechuudha. 41 asitti 41 jennee guunna jechuudha. Bottom bar'aafis mee bottom barii abbaa meeqa fayyadamne yaa jennu asuma abbaa 20 fayyadamne yoo jenne maal jennee guutuu dandeenya jechuudha. Yoo abbaa 20 ta'e meeqa ta'a 43 ta'a cheekii gochuu dandeessa jechuudha. Kana waan jiru kanuma asii design type keenya biimitti jijjiiruudhaaf jechuudha. Barbaasiin keenya danas dhufne inni biraa isee kanas ni jijjiirra jechuudha. Haala kanaan jijjiirra jirra. Irra kana xumurree booda okay jennaan jechuudha. Okay jennaani okay inni booda mee 25 by 30 biraa dhaqnu 25 beam 25 by 30 biraa dhaqne gaafa modify or show property gaafa jennu mee ilaallu isa kana asitti dhufne modify or show rebar maadhaan jira design kolomidhaan jira jechuudha. Garuu maal gochuu qabna nuyi biimii gochuu qabna. Dhufne asitti biimii gochuu qabna. Asitti maal jennee guunne 41 jenneen asitti immoo 43 okay. Asitti dhufnee man okay naani asitti dhufnee beam 25 by 35 jedha. Maayinaani modify or show property then modify or show rebar asitti dhufnee man beam jennaan jechuudha. Beamitti jirra. Asitti maal tura 41 asitti immoo maayinaan 43 jenneen turre jechuudha. Okay
okay nani inni bira b 25 by 25 by 40 25 by 40 then modify or show property then modify or show rebar cuma mainan asitti dhufne M3 design only beam jedhu kanatti jijjiirraa jechuudha. Then 41 43 then okay CY kun sirruma reinforcement is 300 fayyadamne waan ta'eef material property irratti kana define goone waan ta'eef akkuma coloniidhaaf define goonetti jira waan ta'eef okay jennee ni ilaala jechuudha. Okay naani atis okay naani jechuudha. Amma biimi afur qabna afranuu sirreessineerra jechuudha. Afranuu sirreessineerra jechuudha. Afranuu sirreessineerra kana fakkaata kolonii fi biimiin keenya kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan define goone okay naani save godhanna jalatti. Save for control process maayinni wanni biraa wanni nu hafe maayinni slaabii define gochuu dandeenya. Slaabii keenya define gochuu dandeenya. Define jennaani section property then frame section irratti dhimma maayinna slab section bira deemna jechuudha. Slab section bira dhaqna ergasii maayinna asitti amma add copy of property add new property na add new property then maqaa isaa slaabiin keenya fakkeenyaaf slaabii yeroo baay'ee thickness isaa 150 mm 150 digdamas ni fayyadama digdamas fayyadamuun danda'ama. Yaa akka projectii hojjennutti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Projectii gurguddaa irratti digdama fayyadamuun danda'ama. Biildiingoota kanaaf 150 mm 160 mm jennee yoo fudhanne rakkoon qabachuudha. Slab maal jennuuni mee property name isaa akka barbaadanitti kennuuf dandeenya jechuudha. Thickness 100 thickness 50 jechuu dandeenya yookaan 150 jechuu dandeenya jechuudha. 50 jechuu dandeenya. Slab materialiin keenya kamaadha C25 concrete waan ta'eef C25 dha jechuudha. Inni biraa maayinni jechuudha. Modeling type bira dhufaa fudhannu maal jennaani solid slab waan ta'eef sheltiin jennee fudhannaa jechuudha. Sheltiin jennee ni fudhannaa. Inni biroo modifiers or currently default yeroo darbe biimii kolonii irratti wantoonni jijjiirreessuun ni jiru. As keessa ni galla maayinnaani membrane of 11 direction jedha. Waan isa kanaan isa lammaffaa kanaanis waan eeguun rakkoon qabu. Isa kana garuu bending M11 direction jedhu kan immoo 0.25 yeroo baay'ee akkatti fayyadamna. 0.25 isa kanaafis bending M22 direction 0.25 bending M12 direction 0.25 yeroo baay'ee haala kana fayyadamuu dandeenya. Inni kun waan ta'a jechuudha. Waan ta'a jechuudha. As keessa maayinnaani okay jennee ni baana. Wanni biraa display kalarii waan barbaanne kalarii barbaanne jijjiiruu dandeenya. Kalarii barbaanneen teechifachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa baadha asitti immoo property data type maayinni slaabidha jechuudha. Slaabidha. Thicknessiin keenya maadha jechuudha. Thicknessiin slaabii keenya 150 mm dha jechuudha. 150 mm dha. Haala kanaan duunnee maayinnaani okay jennaan jechuudha. Slab 50 jenneetti guunne jechuudha. Isaan kana balleessuu dandeenya. Delete property jennee balleessuu dandeenya. Slab waliin delete property jennee balleessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa isaa kana fakkeenyaaf slab 50 jedhu kana slab 150 jechuun dandeenya. Jechuu dandeenya yoo barbaanne modify jenneeni asitti dhufnee slab 150 jennee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Okay jennaani amma slaabii keenya define godhanne wanni biraa maayinni stairs define gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma booda stairs modelii isaa waan hojjennuuf
isteerii keenya haala islaabiitiin hojjenna waan ta'eef filaayitiin keenya maa inni islaabii fayyadamnee hojjenna waan ta'eef isteeriidhaaf akka islaabiitti amma define gochuu dandeenya jechuudha. Amma define gochuu dandeenya barbaad section property enne slab section then add copy of property then slab an jedhu kun mee maal jennuun stair jennuun stair 150 jennee afranne 150 jennee too afrannu slab modeling irratti ni fayyadamna waan ta'eef jechuudha. Modeling irratti ni fayyadamna waan ta'eef slab material situ MTF ida asii waan jijjiirru hin qabnu jechuudha. Asii waan jijjiirru hin qabnu 150 dha. Karaaree jijjiiruu dandeenya barbaanne no problem. Kana maayindaani okay ni baana jechuudha. Isteerra booda akkamitti akka yeroo modeling hojjennu akkamitti akka hojjennu hojii laalu ta'a jechuudha. Isa kanaaf okay jennee baana jechuudha. Okay naani kutaa kana keessatti islaabii fi biimii haala kanaan define goona jirra. Kutaa itti aanu garuutti nagaan turaadha. Galatooma.